gartee sanaafu waamuu waan dandeenyuun bira dhaabbannee haa gargaarru maali gargaaru si nama fayyaa qabu garuu hamilummaa isaa eeggamuudha malee uummatuma agarsiisa hafee isiillee gartee iduu malee deedee yeroo si barreessi maxxansu maakii namuu dhaalame hunda isi jirti kanuma wanni godhan jiru namuu hanga dandeenyuun bira dhaabbannee haa gargaaru haa sagalee qabu tanuma sichi barbaadu dhugaa sana Muti saya ayah muraja. Amalnya kemana kan? Oke, amalnya kan? Duri raja kamne ila hangga rantana maikir ragarte nuti buan ira egenung kamnu buan nuti sirra berbanu kamnu yo obbalum bara bijalan ne male nuti maikin buan isi kalen njuttu jole harageti nu jalate nu jipite mana singallu mana kenyangaltu gosana oriti kamnu jara kenyara gepada ammo akan tala oromo harageta katti nuti rakkon isi heddu nuguba kalmu hadate nyete du nuguba gepada hina kamnu obbale kenya jole si komantoda isi jalatani nurra jalatani no kamna nuti itti gammachu kamna ugumara bitti ammo qeeqan ni laalla nama kenya nuti harage nuti qeeqan nama kenya maal irra jira akkam irra jira ni laalla nama kenya akkam gode guyya inni rakkate tokkummaa bira dhaabbanna waan beeku qabdu harage tokkummaa bira dhaabbanna nama kenya guyya garama kana yoo wal fotto isine sa'a boode inni rakkannaan isa sani yecha fotto inna nuti waan beeku qabdan tanaafu irra laalina obboleettiin teenya waan feete hajattu olol dheeraa sammuutii hatanii harargeen tusiif gaarii ni si arrabsiisatti qeesiti jedhanii ijoollee takka takka ta'isiidhaa wajjin gartee wallolaatiif jedhanii nutillee akkamitti yoon tun gartee afaanii baafattee ani harargeemti hangii jechuudha goosisan haa galatooman kophaa baasanii akka nuti dibbinu nu godhanii gammadas deebanii isillee lafa darbe jechuudha nuti ammoo amma kan akkas nu goote jennee garuu qofoo akkuma guyyaa kalee obeetti teenya. Ya, diam ni. Idagam. Sagalan yun nila. Siapa kasih timu? Ya, sagalan kayak kebereda aja dah. Sagalan iya sempurna. Nijira munira. Nijira. Timut. Munira sagalan kayak kebereda jabar. Care ko daw family ko. Sagalan yun girami. Nijira. Ayo munira. Oke. Ewa. Haye. Tanaafu ijoolleen harargeedhaa jechuun ijoolleen harargeedhaa ibbaadhaan nuti ijoolleen teenya ijoolleen harargee waan maayikiin nu goote aara maayikiin nu goote gartee aara nuti itti achuma nuu qaaya guyyaa biraatiif arra ammoo guyyaa tokkicha kana gartee diina duratti kan dhiibnu obboleettii teenya tana warri aaratti qabdaniif warri itti hin qabne warri gartee wallaahi dhugumatti gartee isii tana garaa keessaa jibbitanilleen aara walitti qabaachuu fi roorroo wal bira dhaabachuu wal garaa beekadha. Tanaafu irra wal dammeessa guruubi wal jaara sagalee jira bora stop dating jira fakkaatan ni jira lubu tidak genya bar akka lubu genya waduh Munira Muhammad sudah genya Syabakasiti Syabakasiti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, jadi Mali, Oromo Mali ini betul. Oromo Sabona video racun video munira racun. Lama tadi begitu. Oke, Munira amma Oke. Oke. Amma barade. Ni jirta amma barade. Amana berapa? Itu nanti. Ayo. Kara ya Munir. Wushu itu wushu ya. Itu Munir aja dia minta mau wushu. Oke, haye aku mau beliin dia Munir aja teh. Aku mau beliin dia Munir aja teh. Harre waldi tevir ke orang daine Ramon. So amma asas dia bimal jani tiga il kera jan. Garini likam sani garini tu fani jan. Karena dia cuma livin ja. Gocha gafai di sini gafai dia jete sini. Edu bahasa donggora khalate. Irmin mahun nama donggorsa. Somali garu makin harargee ni jaalatti irraa dhalattee itti guddattee saba ishiitii lammii ishiiti akkasuma gurbaan keenya soddaatoo ni jaalata likki jaalata harargee soo saniifuu ammaan tana maal godhu qabna geemni isii guyyaa lama qofaafi namni isiin taphachuu deemtu kun diina keenya hojii xalaata keenya hojii jechuudha maakin osoo har'aan tana an oromoo tettee akka fitettee hojjuu hatta irraa nafamu maaliif hin hojjechuu deemte suniifuu waan isin balleessan irra dabarree amma miti sana akkuma obboleettiin deemu ni raachaa keenye geema isii irraa hin hafamu biidus dalagamee fi giiftoroon keenyaa sun dinu dinirtii misa. Ya, Abi bini. Sagalee dinirtii mi?
Yeroo hundinuu dubbanni keenya hariis tokkoon isaanii jechuun laanuu qabanii waan bal'atan qabanii hundi isaanii akka irraa nafamnetti itti hirmaachuu danda'an akka dakooti. So nu harree silaa qabus viidiyoo dalaganii maal jaanii baxabbatu qonja deema maakshaadha. Hargeen hamma akka isii jaalatu agarsiisuun nurra jiraataadha. Sana akka yaadni kiyyaa haasawaa isheetti inni darbu tuufa. Waliigallee jira. Okay. Ergaa dabalataa niin deema ergaa dabalataa dhaamadee deema boonaayyee. Kan inni jedhu barbaadu ijoolleen teenya jechuudha amma guyyaa lama hafee akkuma amma asirraa gabbuunetti hundi keessanuu viidiyoo dalagaa hundi keessan viidiyoo dalagaa warri as jala jirtan warri kuma takka qabdanillee viidiyoo dalagaa geema maayikiidha. Ergaati ijoolleen biyya arabaa ijoolleen biyya keessa hundi keessan feemasa akka feemasa hin ta'in hundi keessanuu akka dandeessanii namuutu viidiyoo dalagaa. Kaanis jala duwit godha wal biraan ga'a maayikiin obboleetii teenya ilmoo daa'ima nurra xiqqooti keessa ani faan jechuudha. Nurra xiqqooti dogongora isii dogorte nuti obboleetii teenya dhiifnee fi jirra kan qabdan dhiisaa fi amaara duratti gartee adawwii dura mataa wal gadi hin qabu aara keenya achi kaa jennee hojjechaa ilkeen haadhu akka obboleessa kiyya wishuun jee harreen dhiitichaaf ilkee walirraa yaastu jee dhugaa sirriidha. Nuti aara yoo gartee adawwii dura wal qabne oroofan dubbannee dubbannu qabnu lennoo adawwii duratti wal qabuun omoota sodaatu. Kaabu gaantu kan dhachin dhiigan iddaa dhalee. Mira, era dhaggeeffadhu dheengadda yaafarammee malkaa asitti Itoophiyaatti miti akka Afrikaatti rigeerdii cabsee feemasoota kaayiroo kana hunda daaraa godhe irraa hafaniiti geessi irraa dhaquuf dhiisanii mootitti qabatan rameeratti iyyaa jetta. Sigaltee? Rameen ammoo daaraa godhe faamilii guddaa qabaa uummanni keenya bal'aadha uummanni keenya baay'ee bakka xiqqii ni beeka. Sigaltee? Daaraa godhee qaba isaanii hunda balleessee uummanni. Amma maal godhan? Gaafa gara Musaa Geemii tu. Itti kora eeganni mo'ame gartee eeganni mo'ame itti kofran. Amma toofti maayikii uummanni jaalata akka lubbuun baatutti jaalata. Namni maayikii akkanatti gadhoorkee uummata sii faamilii siitii wajjin wal dhabsisee ni beeknu. Sigaltee ni beekni. Garuu isiin gammadammaytee jirti. Ibbaabaatti taphni kun taphni isiin qabatte kuni osoo maayikiin dheengadda akka feete nagootee rasaasa na dhooytee rasaasa yoo nama dhawa yoo lubbuu nama baay'ee nama bahu bara. Osoo maddotee giraadhe har'a maayikii dhaabachuu qaba. Sababni isaa lola obboleessaati. Lola obboleettii. Kar tokko karri walirraa dhaabuu hin jiru. Sigaltee wal cafayna rakkoo mitu. Sigaltee gaafa walii galuu dhabnes wal lolla gaafa immoo rakkoodha isiinis bira dhaabbannaa jechuudha. Kanaaf maayikiin har'adhaa dhaggeeffadhu muniidha. Taphni maayikii hammaa kun laal hundi isaanii namuu maal yaadanii beektaa hogguu feemasoonni kun geemee hojii qabate muniidha bakka sanaa qabadhaa isa. Faamilii wallaahi dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa irratti ijoolleen ta'e wanni isin beekuu qabdan. Namni keenya miidiyaa irratti olaantummaa qabachuu qaba. Inni tokko kan lammaffaa immoo feemasoonni kun gaafa geemii taphatan mootii isaa wal qabatanii jira. Iyya dhaamsaniiti riqeetii xiyyeessanii cabti moo hin cabtuudhaa akkana lubbuun asisaan geessu. Maayikiin akka Itoophiyaatti yookaan akka Afrikaatti gaafa Oromoo miidiyaa kanarra hin jirre muniidhaa ni beekta. Gaafa namni dhibbi takka nama laaluun akka waan bittiidha. Gaafa namni shantamsi jedhuun akka waan bitti. Gaafa feemasoota kana jira namni dhibbi takka tattaa'u. Maayikiin akka Oromootiin akka Afrikaatti akka addunyaatti nam kum 70 laalamtee rigeerdiin sii galmaa'ee jira. Sigaltee amma immoo bara baankii TikTok qabu bara baankii TikTok gaafa amma namni kumni dhibbi takka dhufee akka waan biriitti irraa lama rigeerdii jedhanii garuu maayikii rigeerdii ma jiru kana cabsitee daaraa naqu qabdi. Cabsitee daaraa naqitee giitiinis mootee miidiyaa kanarra mataa ol qabatee jiraachuu qabdi. Sababni isaa intala jabduu tajaajilu fi uummata qabeenya waan taate. Biyya osoo hin ta'initti if keessa dachaalee if laaluu qabna. Waa'ee feemasoota irratti sababni isaa kufaatii sii akkatti filan ammoo ragaa wajjin immoo tiktooksii kan kute kana waa isaan irra kuchiisanii waa ambiti biraa irra kuchiiftuun beeknu nuti bakka tanallee qorachuu qabna. Tiktooksii kan kute osoo namni tokko sagalee hin ta'iniif miskiina akka waan duuteetti ilaalanii osoo namni tokko viidiyoo sii diwiitiin godhaniif calli raajanii tiktooksii miliyoona lama fidatte miliyyoon ammallee obsiteetuma jechuudha. Sababni isaa gadhoorkuu barbaade. Maayikii Oroo
osoo nama tokko tokkin osoo ganda namaan tokkin jaalala uummata siitiif saba siitiif qabduu fi bareedina irratti uumaa kannee fi fuula sii bareedaa nama harkisuun feemas cobboleessoo dhugaa walitti himna. Daaraa daakuun dibanne si galtee asirratti jechuudha. Qas jettee bareedina rabbii kannee fi Sabboona gote qarana kan biroo ye. Sabboona ri gote qarana kan. Sabboona ye di famu safan gote biroo. Ni fita dhago ya ni fita dhago. Nah, kanaaf wanni isin godhuu qabdan qabeenya ani maal akka fedhe yoo taate dhaggeeffadha. Qabeenya fi beekuun gaarii. Bara boleessoo nama bareedaa fi dorgomu yoo jedhan muniiraan bakkatti naa toltu qabdi bara. Maayikiin bakkatti naa toltu qabdi bara. Muraadeen bakkatti naa toltu bara. Digaltee addunyaa kanarra bara. Digaltee deengadda maal jedhan bar feemasa miyyoo akka malatti nu harkaa fuudhaniiti tarma duraatu akka malatti fuudhan malee dubbiin jajjaba jara keenya. Dubbiin jajjaba. Siyaasa miidiyaarra baruun hanqaataan bare siyaasa miidiyaa kanarra muniiraan na beekti. Yeroo dheeraa wanni naaf maakiin wal dhibne maal dammaqiidhaan isi jibbaati miti. Isu gammachuutiin tachaa ture. Garuu amma bartee jirti namni tiiktook siitirratti tiiktook miliyoona takka dheengadda banattee isaan caaltee duruu miliyoona takkaa fi kuma dhibba shan geesse. Gaddeebisuu sanirratti gammadee tiiktook haaraan dhufte tiiktook si waan kanaatu raawwate maakiin irraa gabbiyee salaataan ilaan qaba. Hodaan kilaabatee jiran kufaatii fi tageemii kanaas akka qaban harka keessa qaban asumarraa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Uummanni keenya anis baay'ee sabsisa. Jalqaba firrachaa waan fedhee waa taatu. Biyya kana moo qabdi maayikiin. Dubbiin gootee moo qabdi. Kanaan isin hin caa itti fufee ushu. Ni naare amaartiin turillee naasite wallah. Amarti basi. Okay, maalin jechuun deema sagaleen diinirtii mi? Bona. Sagaleen diinirtii? Amarti maal jetti? Yaa ni jirti ushu. Okay. Ni jirti. Dhaggeeffadhaan simi sagaleen diyageeraatti. Okay, maali warra komantiidhaa warri aruusin haa ta'uchiisu. Maarreen haa ta'uchiisu maarreetta dhaggeeffadhaan. Wanni isin hin jiru maakiin intala argeeti. Garuu hafuudhee aruusii dhugaa dhaggeeffadhaa hireen tuni bakka rabbi namaa hin taatu. Aruusinis Oromoo asli Harargeenis Oromoo tokko jechuudha. Garuu namni si wayii ta'uchi deemtu Amaara. Kana sammuu keessa qabadhaa. Walii galeemi warri as jala aruusiin haa taphachiistu maarreen haa maarree taatu. Immooshiin taatee jecha san kayyette waan gaafsanii arrarra deebisnee san maal godhu akkuma bisiin dubbeetti. Walii galeemi geema taphachiisuu qabna taphachiisuu qabna hundi keenyaa'u. Walii galeemi giftoroonni Harargeetis aruusii hundi giftoroonni kutaa takkaa tokko irra hundu maakiirraa. Maakiin hin ta'u gosa kutaa kutaati. Aruusii qofaa miti intala Harargee qofaa miti. Wanni hubachuu qabdan. Wallahi ilaalii walii galeemi michoon tuni nama xiqqoodhaa bara. Sammuun sii guddoo garuu kana sammuu qabachuu qabda. Kanaan isin hin jaa warra jalaa waa barreessu. Kana munira tuufi yookaan uummanni tuufi. Tole. Tapi ada sih ke? Tole, uummanni bakka nagayaan dhufte. Hangasuma jechuu barbaanna. Warreen giftaroota ijoolleen Harargeedhaa jechuu obboleeyyan keenya qaqqaalin. Warreen sa'aa 24 yeroo hundaa rakkataa bira dhaabbattan warreen asbaa abdii teessan namuu geema qabatu isinumaa warreen biyya alaati jechuun nuti qabaanuu akka nenu rabbiin kasnaa isin kannite kasnaan isin irraan irratini har'a jaakan boru guutamaa haa dhufu du'aawuma isiniif goona dhuguma rabbitti isin nama jajjaboodha miciyyoota na bira akka dhaabbattan ergaa isin dabarsinaa rabbiin kasnaa teessan guutu warra akka uumanii kana faa dhagaa. Galatoma ulfaadha isinis miciyyoota na bira nu fadaadha isin amari harka lafa rigate maakii boochuudha waan taateef maakii nuti duraan kutaa takka irratti gallakkisne jira nuti kutaa sanillee gartee waa ammoo gartee waa fiidiyoo. Sabboona. Wayye. Amarti maal jette? Amartittiin akka Tigree Mubaarak raggate akka wanti Eertiraan Mubaarak raggate sanitti raggeetu qabneetti. Keessanuu akka gabbuuneen anis viidiyoon dalagaa isinis viidiyoo dalagaa sheer wal jala godhaadha kan dhageessisin warra keessaan itti dawwaluu dandeessan keessaan caalaa nuuree kottu seenalee warra keessaan itti dawwaluu dandeessan keessaan itti dawwalaadha warri gurubii dhachuu dandeessan gurubii hidhaadhaa fi akkasitti maakii teenya bira haa dhaabbannuun isin hin sabboona hunduma keessanuu Asmaanis obboleettiin teenya hangaatuunis geemii jaallachuu wal bira viidiyoo dalagaa fi hangaatuunis hundi isaanii guyyaa tokko geemii qaban. Guyyaa tokko sa'a akka addasiisan ni goona. Akka addasiisan ni sa'a osoo hin taane guyyaa isii kana yoo
dabarsine wa kam me qota wal mariana hangatu kala Amari hangatu kon zalachi dabre gari da garu na gemnille. torban ku futu gonu bisi Ya maiki ki gonu. Maikin yo durat maikin dura ata battu. Dura tabatte yo walira ijiru ata munira. Maikin dura tabatte Maaliif maal taatan? mana raju. lakki Mana raju. ala kan nyumantane Maayikii sagalee ta'u jirti. amara to kutu mira Maayikii sagalee ta'u jira. Maayikii kuma nuti nuti dhiyootu na maayikii ni dubbisu beekta maayikii dubbisu maayikii ittiin aaree beektii ani caala ni dhageessanii Yaa. sagalee kiyya ni jiraame Sagalen gani jir. Ni jira. ani maayikii ittiin aaree maayikii dubbisaan jiru dhiyootan ittiin aaree woomattiin itti aaree garuu ammoo nama ifii kana garaan sin danda'u uummanni amaaraa qabataniiti Nama ofii maarsaa nama ofii khamaali qo'e maayikiin nama keenya khamaali. Maal nu goote? beeku waan kana goote. bar wayii gooten jenne caalaayyee nama gizee ta'aniyyuu gizee nagaatiyyuu bar namni keenya kun isinii manni jambar mata garaan qulqulluu gizee jambar kana bar. Nama gizee namni gaafa namni yeroo bar isii jecha kafatu ni beektas gubbaa isa buna qola raabsaa ni beektas. haa arrabfamaa tunnee tuufachaa Abaako. Kasabboonaa fi jaalibsaa fa'aadhaaf dabbaalii wal arrabsaa turre ni beektaa. Nama gaafa gabboo miti gasti Harargee jinaaree Arge miti. maa jettee gasti jedhu nama bisbira. Ani intala si komtooti. Dhaggeeffadhu oomanii dhaggeeffadhu miiraan laal raga nabi jirti muniira baseetirratti hamana dabbalozoon ani harargee miti bakka harargee taatee dhiifte nuti maaltu nu galcha. Kana mootiyyuu isin gizee kaaniyyuu waan takka jechuu hin dandeessi. Feemasii ta'uudhaaf qofa dubbeetuma manni keenya kun. Feemasii hanga keenyatti nuti Kalaas duba isin feemasa dibbeentu minaaf ree. Dibbeentu minaaf nuti bakka. nin boonne malee feemas hanga keenyatti habibi. Hin qabdu ree maayikiin amma warri majoolleen teenyas gubbaadhaa jaalibsaa fi dabbaalfaa warra fooloof deemu baay'ee isaanii hin beekan. Faarsii bulaa keessituu. Caalaa kan Wallaahi waan akka ijoollee teenya kana fooluudhaaf dhaggeeffadhu muniira. Caalaa nuuree dhagee. Itti dawwale wallahi. Caala dawwale. Na dhageessa. Eessa dawwale? Caalaa keessatti dawwale. Na dhageessa. Laal amaakii hangaan dubbisuu ture dhiiseetii jiran. Yoo xiqqaate baatii lama duraan keessan dhawutiin dawwalaaf. Bilbila walii qabna, waasaapii walii qabna, miseejjadii walii qabna. Wallaahi wabillahi naa dhawutiin hin dawwalaaf. Ani baatii lama maakii gaanjee wayii irratti dhufeen. Ani harargee miti jechuutti sanarratti aadaa dhufeen. Mana fiidenya qabdi maakiin jechuudha. Of course. Amma immoo dhaggeeffadhu. Amma immoo waan hin jechuu barbaadu osoon deemuutiin ijoollee amaara ta wal qabsiistee yoo maayikiin mooteleen caqu dhaliin sii kanna yoo janii shartii irra wal qaban takkaan argan. Muniira. Mucayyoon tuni dhaggeeffadha. Mucayyoon tuni. Qulqullitti tiyana dhaggeeffadhu. Haadha faateetiitu sammuu jirjiire. Qulqullitti tiyana dhaggeeffadhu ana waasii mala. Dhaggeeffadha. Ittiin Ana waasii Muniira dhaggeeffadhu laa waan takkan sitti dabala yaaduma keetti irratti. Kuni chaalenjii tiktookaati. Yaa obboleeyyan kiyyaa na dhaggeeffadha muudiin tiktook irraa nuti nu ganaffaleera quufnee barrees jirra. Waa hunda barree jira tiktook irratti. Leenca hanganaa akkasii wanti miloo nagar wantis gubbaa haasam kun soba isin kuni maali nama keenya miira keessa galchanii itis chaalenjii ittiin naggadatudha kun amaluma. Dhaggeeffadhu nama ofii jechuun gaafa hunda bakka rakkina ummata keetitti gabbahee sagalee tahuu bakka namni kan kee garteetiin gaafa argentu rakkattu yookaan gaafa rakkataan tokko argee kasaa dhufe bakka buutee sabboonaan kunii fi jaalibsaan dabbaalfaa maaliif arrabsaa turan nama keenyan gargaarre janii gaaftan bira dhaabbannee bara wajjin arrabsu turre bara nuti maayikii wajjin dhaabbannee guyyaa takka nama bara obbolummaan beene maayikiin wallaahi billaahi obbolummaan beene nama namummaan beene diqaalaa wallaahi ayyoo diqaalaa jedhamee masudhaan na dhaggeeffadhu Oi gaala na fitachiis Muniira na fitachiis waan takka isin jedha. Feemasis gubbaa deemu kana namni amma salaa fakkeenyaaf fooloonis taate nama fakkeenyaaf nama viyoo baay'ee qabaachuunis taate namni akkas hin jiru. As nama viyoo ni qaba fooloos ni qaba nama dhageetti guddaa qaba. Wallaahi billaahi anamma inni arsiidhaami arsiidha jee wallaahi dhugaa isaan dhoosan dhugaan sitti hima. Nama keessaanis si dhiyaatu gubbaanis waan dhufu hundara si dhiyaatu. Gaafa keetiitis akkasi dhufee yoo rakkoo takka baate rakkoo san hojii furuu keessaa tokko asini waan sitti himan. Maayikiin bar diqaalaan akkasiin jiru siin jedhee bar geema ijoollee teenyaa takkitti irratti ni hirmaattu maayikiin
Laaleeti usi geemma ijoollee teenya taphatu mee takkitti maayikii dhuftee vaalii ijoollee mana haaftee fi geemma ijoollee teenya argiftu as qabame si. Olmaan teenya taargeetu yeroo hunda hin fakkeessinaa bakka. Quufnee jirra isin walaahi anama waan dura maayikii fana rafaatu dabalata kaayii dabsu miti geemma kun. Si gaafa gargaarsa nama jira deemnu wargaa jeneen iyyuu battu maajin. Dubbachuu miti iyyuu maqaa isin tuffate iyyuu maayikin baay'ee. Ni gufuun nama tuffatti. Gaafa